Ashama harka funee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun sagantaa keenya kan isinirraa isiniifiti. Sagantaan keenya isinirraa isiniifi torbaanitti guyyaa tokko sa'aatii kanatti televiziyoona Dirree Dhawaatii fi reediyoo FM Dirree Dhibbaa fi qabxii takkaan kan isiniif dabrudha. Sagantaan keenya isinirraa isiniif jedhuga qabiyyeewwan bashannanaa fi beekumsa qaban kan garagara of keessatti hammateeti torbaanitti guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatu jechuudha. Guyyaa har'aan tanaatti sagantaa keenya kan isinirraa isiniif jedhu akkuma kanaan duraatti qabiyyeewwan bashannanaa fi beekumsa qaban of keessatti hammatee jalqabuudhaaf jedha. Hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Tolega kabajamtoota hordoftoota keenya gaa sagantaan keenya isinirraa isiniif jedhu kan guyyaa har'aan tanaa qabiyyeewwan jaalalaa irratti xiyyeeffate jechuudha. Akkuma beekamutti gaa umrii 18 irraa jalqabee yookaan umrii dargaggummaatti irraa jalqabee hanga umrii xumuraatti gaa namoota bifaan amalaan akkasumatti illee saalaan osoo addaan hin baafne to'annaa ishii jala kan oolchitu jaalala jechuudha. Nutis gaa qabiyyeen keenya kan guyyaa har'aan tanaa waa'ee jaalalaa irratti xiyyeeffachuudhaan kurfii keenya kan isinirraa isiniif jedhu jalqabneeti jira jechuudha. Keessumattuu gaafiiwwan jaalalaaf ta'an jalqabuudhaaf jechuudha. Saniin jalqabuudhaaf jechuudha. Gaafiiwwan muraasa tokko gaafanneeti jira. Jalqabuma salphumarraa jalqabnu jennee namoota keessa deemuudhaan akkasumatti hawaasa keessa naanna'uudhaan gaafiiwwan dhiyeessineef keessaa inni jalqaba irratti gaafannee salphumarraa jalqabuudhaaf jecha jaalalti siif maali jechuudhaan gaafanne isaanis gaa deebiilee itti fakkaatee bifa kanaan nuuf deebisaniiti jiran. Maqaan kiyya Nasraddin Abdurrahman Injaa. Obsaan Anjaa. Maqaan kiyya Ibsaa Shazaliiti. Kariyaa Ahmed. Maqaan kiyya Zakii Ibrahim Nanjaani. Maqaan kiyya Saalii Jamaal Nanjaan. Maqaan kiyya Ibsaa Yaatiin Jaamaa. Jaalalti wallaahi jaqarootinaaf. Jaqarooti jaalala jechuun kanuma rabbiin fide beektaa ilma namaa ta'a. Akka kana mallattoo darbanii miti beektaa. Jaalala jechuun waan sabataa hedduu qaali biratti. Jaalaltinaaf waan guddaadhaasi. Anaaf dhukkubaasi. Dawaadhaasi. Waan hedduu jaalaltinaaf waa hunda. Jaalaltinaaf bareeddu. Jaalala jechuun ana biratti jaalala jechuun waan ta'i jaalaltee hin argamnedha ana biratti beektaa. Akkasuma. Jechuun jireenya jechuudha jaalalti. Namni jaalala hin qabu inni jiraata jee waan yaadnu fakkaatu. Jaalalti jireenyuma kanaaf jaalala keessumaan jira ammas jaalala jaalalti jechuun ilma namaatiif jireenyuma isin jireenyuma bakka laayifuma jiruti akkuma jirutti jaalalti nama jiraati jaalalti bakka akka na ta'u nama jirti jaalalti. Jechi jaalala jedhu qubee birsa jahatarraa haa ijaaramu malee namoonni waa'ee jaalalaa yoo ibsan bifoota garagaraatiin ibsan jechuudha. Keessumattuu namoonni gariin jaalala yoo komatan gariin ammoo jaalala ni leellisan jechuudha. Gariin ammoo jaalalamu waan jedhamu kanaafuu dhaga'uun barbaannu kan jedhus tokkoof lamaa miti. Sababni isaa namoota akkaatuma ittiin qabame yookaan akkaatuma ittiin to'annaa si jala ooleera dhaabbachuudhaan waa'ee isii kan ibsutaa jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya kan isinirraa isiniif jedhu kan guyyaa har'aan tanaa gaa qabiyyee jaalalaatiin tokko jennee jalqabneeti jira jechuudha. Itti aansuudhaanis gaafiiwwan namoota gaafanne keessaa inni tokko ati kanaan dura jaalalaan qabamtee ni beektaa yoo jaalaan qabamtee kan beektu ta'e jaalalti yeroo nama qabdu akkam nama goggooti yookaan akkam si gooti jechuudhaan gaafanne isaanis gaa deebii isaanii bifatti fakkaateen kan nuuf deebisan ta'a jechuudha. Ammallee nu faana tura isiniin jenna. Wallaahi jaalalaan qabame Allah meeta sanii tan siifini mallee waan dhoqeessu akka ajaa'ibatti hin qabames. Hatta mana barumsa kilaasii takka hojii garaana haadha gareeti. Haadha gareeti ammas jimtu ani xiqqoo bakka ati qaroo ni forrofaas. Ammoo gisee waan ni jaaladhaas ni sodaadhaas. Yoo barsi alaqaan faan katabee kanne ala gabbee faadhaan tumaan isa.
أدوك الزوجة إلا بيرو راميتي تبرتي بيرو ركنا هارين تكان سبودا غاسلاني شير كان اللي نقول قويا خانتين دقيقة إذا ندبسون صادق أكاتي نجالته أدر رأي خطب بيكا باين أنجت أو سبودا كافر رأي لازجين أيش كستي كراتي جيسه خدامي كتير دي way akka ajaa'ibaatti hin qabamne jaalalti gaa hedduu dhabeedha taan gariin kan mugizee si qabdi akkanumatti bakka nyaataa fi bakka namarraa isa akkana kophaa si baasuus ni jirti taa akkasiisanis ta kophaati amma isiifaa gaafattee yoonii fi si hayyamuu faa diddee amma isii duubaa faa jaalattee osoo itti himatiin faa akkasitti rakkattee nyaata faa nyaachuu dhabuuf mataan bakka jechuun nama hojii namarraa adda bu'u kun ni jira. garuu ammoo eegeesiin sirraa taqabbaltee booda ammas faayittee guunda gagammattee kunis ni jira. Hin qabamne amma dura. Jaalalaan qabame ammaa akka carraatee haati mana fiyyaatu kun wajji dhaabbatu jira na duuba jirti. Gaafaan dura isii raa wal barruu waan namni inumaa waa takka bakka san malee ijaa fi gurri kiyyaa isii malee waa takka hin argu. Barataan ture. Angaan isii wal baree warna juutti anga barnoonni illee sitti ulfaachuu danda'utti isii bisitti isaa jechuudha. Akka hedduu nama gooti. Qiyaasee faa nama bochisti. Osoo namni sitti hin dubbatin baasee aarsu jira. Waa hedduu si godhuu hin dandeessu. Jaalalti haalaan na qabdee gaafisiir ni gaafate jaalalti haalaan na qabdee turte yeroo takka waan yaadu dureessa galgala osoo hin deemuuti intalaan an jaaladhe sanii haati si uccisiisanii uffattee gubaatu intala maseetiin hanga sa'a lamarraa hanga sa'a ja'a isii bira ture osoo addaalaniin tooyye jaalalti hamtuudha bineensa keessaa soofti qabbanaas keessaa yeroo keessatti bikkamtu si geessiti sitti hin dhageemu isiisan jaalatan malee bu'aamee sitti hin dhageemu ture. jireenya lafaa kana keessatti waa'ee jaalalaa yoo kaafnu namoonni gariin jaalaltii bal'aadhaa jechuudhaan komiidhaan afaan tula. Namoonni gariin ammoo lakkii jaalaltii bal'aa miti dandeettii dukkana hamaa keessatti illee waa'ee arguudhaati qabdi. Sababni isaatis jaalaltii arguu hin dandeessi jechuudhaan kan leellisus tokkoof lamaa miti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya namoonni hundinuu akkuma reefu jechuu kaasuudhaaf yaallatti akkaataa ittiin ishii qeebalarraa dhaabbachuudhaan waa'ee si ibsa. Kan jaalalaan milkaa'ee jaalaltii qaroo qabeeyyiidha jedha. Kan jaalalaan ammoo otoo hin milkaa'inaaf immoo jaalaltii bal'aadha jechuudhaan komata. Asitti immoo namoonni gariin namoonni dadhabina ofii qaban kaahu hanqina jaalala keessatti ofii qaban dhooyfachuudhaaf jaalala maqaa balleessan malee jaalaltii dandeettii arguudhaa ni qabdi jechuudhaan kan komii fi yaadota tura jiran kuffisuu hedduudha jechuudha. Egaa nuti sarraan tana gaafileewwan jaalalaa kan gaafachaa jirru keessaa gidduutti kan gaafanne ammas jaalaltii bal'aadha moo qaroo qabeeyyiidha akka jechuudhaan gaafanneeti jira jechuudha. Jaalaltii bal'aadha kan jettan yoo ta'e akkamitti yookaan jaalaltii bal'aadha jechuun maal jechuudha jechuudhaan gaafanna. Ammallee ni hordofaa. Bal'aadha qaroo qabdi moo jaalaltii أكيد بلا بو هاي بلا بدي والله جلالتي بلا جلالتي مخاجة عنيا تبيتها سيدنا نكون عبد القادر إيه ميشيري سجدي في بيتها جلالتي بلا مخاجة والله جلالتي مسكب دملي سكبنا نسكت دنديفت بلا ده ما أركو دنديسا لقوا ada جلالتي بلا ستوي دنديس جلالتي أكو مريفو دكوا سدوا سين نسني أكسو أداني لا تويتشو waan fedhe irraa si qabuu danda'a feetu hamtuu irraa si qabuu danda'a fedhu bareedaa irraa si qabuu danda'a jaalala jechuun bareedaa hamaa hin jettu bakka dhukkubaa si du'aa si akkuma hin desaniif jaalalti ijaan qabdi jechuun na fakkaata waan hin mul'anne na fakkaata jechuudha jaalaltii bal'aa jechuun abbaa adda filattee osoo jaalaltii bal'aadhaan akkaan jaalaltii bal'aadhaan jaalaltii bal'aadha. Bal'aadha jechuun sitti himattee dhuftee wanna siin gootu jechuudha. Osoo ati firraa quba hin qabneedha firratti argitaa jechuudha. Sanumaaf jaalala mana fakkaata. Jaalaltii akka abbaan ibsetti. An akka mataa hiyya gisee yaadu akka mataa akkuma abbaan ibsa ibsuu dandeetti. Jaalaltii yoo itti fayyadamte akka waan gaariitti si ta'a. Yoo itti fayyadamne immoo si miidhuus ni danda'a. Akka hedduu si godhuu danda'a. Jaalaltii bal'aa keessa yaan hin agartu ati. Waan jaalatisan malee waan biraa hin agartu jechuudha. Uumama jaalaltii as qabdisan san qofa malee waan biraa arguu hin dandeessu.
saniif jaalalti badhaadha yaan. Isinirraa isiniif sagantaa bohaartiidhaati. Sagantaan keenya isinirraa isiniif jedhu kan guyyaa har'aan tanaa qabiyyee jaalalaa irratti xiyyeeffachuudhaan gaaffiiwwan jaalalaa gaafachaadhaati jira. Ammas gaaffiin nuti gaafanne jaalalti otoo bifa qabaattee maal fakkaatti jechuudhaan namoota kanneen gaafanne. Isaanis deebii isaanii bifatti fakkaatuun nuuf kennan. Jaalalti otoo bifa qabaattee yaaboo bifaan hin madaalamtu. Halluusitii sii maasla. Aboo cuquliisa. Cuquliisa. Way isin tun gurraatti isin taati gisee takka takka. Gisee takka takka diimtuu bareeddu isin taati magaalaa isin taati. Isin bifan qabdu akkam silaa bifa qabaattee ta'a akkami hundinuu ni jirti abo akkuma namaa kan. Gurraatti isin jirti diimtuun isin jirti. Baqa ta ijaan qabne ta bal'aa akkam maatiyattu tun isin jirti. Baqa hundinuu ni jirti isin. Waan bareeddu na fakkaata. Waan bareeddu. Waan mi'ooytu na fakkaatti bareeddu. Footoo kaasii waan jettee hoo. Jaalalti jaalala na biratti argamtu bakka keessa kiyya na fakkaata keessa jaalalti akkas na fakkaata. Waan bareedaa. Beenigaa mee jechuun bakka waan miidhagu takka waan akkana itti ibsuu hin dandeenye takka hin jiru. Waan akkasii na fakkaata. Jaalalti moo bifti isii hin beekamtu garuu bocaa fi kanas hin qabdu isiin onnumaa fi sammuu keessatti rarraamtee jirti iddoon isii jira. Jaalalti dhiiraa ijarra galti yaani dhalaa ammoo gurra galti yaan beete maal jennaan dhiirti waan jaallatee irraa qabamti dhalaan ammoo waan oduun dhageessa irraa qabamti waan ta'eef ijumarra jirti jaalalti dhiiraa ijumaa fi onnee irra galti. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gaaffiin keenya kan isinirraa isiniif guyyaa har'aan tanaa jaalala irratti xiyyeeffatee gaafachaa jirru ammallee akkuma itti fufetti jira jechuudha. Gara xumuraa irratti immoo gaaffiin nuti gaafanne jaalaltii otoo bifa qabaattee ijaan argitanii maal gootan yookaan maal gaafattan jechuudhaan namoota kanneen gaafanne isaanis gaa deebii isaanii bifatti fakkaateen yookaan bifa armaan gadii kanaan nuuf deebisaniiti jiranii ammallee nu faana tura. Wallaahi wanni inni isii gaafadhu qaba. Afaanillee waan gaafadhu barga. Sila afaan hin gaafadhe bareedaadha. Afaanillee waan gaafadhu. Arrabsaa fa'aa waa jechaa ifaan itti malee. Maaliif gaafatara malee noolee laakana malee noolee boo soomana akkasitti soomannee bara. Rabbis dooddu soomana doorgee soomannee wayyaadha. Soomana akkasitti soomannee siin jaa. Gaaffii ajaa'ibaati hawaatu. Ija qabaatee sila bifa qabaatee sila ijaan agarteetti. Maaliin godha bakka yoo gurra qabaatee ittiin himadha. Akkana gurguru san firraatti miti akkana nan godhini waan akkana irraa dhaabbadhu akkas zeeni firraatti hima. Qabeetiin jabeessan. Bira kaayee mana keessa kaayee bakka bareedduu isii kaayeetiin achi haa teessu isii qabu. Ilmaan galatoomiin jaanu ergaan jaaladhee waan naan jaaladhee argadhe booda gammachuu adda addaatiin argadhee waan naan san duran beenu hunda waan adda addaatiin barnoota irraa argadhee jaalaltii bareedaa namni kanaafuu ni jaaladha jaalumsan ni jaaladha deebiin. Hundaan yookaan sirba aadaa maaruun itti oolas. Niinidhaan. Yaadachuu hin dandeenye. Jalaa badee. Dhageetiin himadhaa adda jedhee seeraatti hajoosan sirbaaf ture. Maaliif bifaa fi gisee fi kana maal laalan jaanqa giseen laalattu meeshiin zaati barnoota jirtu si qabdi zaati hojii jirtu si qabdi jechuudha. Sila gisee gettee gaarii turte jaalalti sun amma tamaarii guddaa jaalalti barnoota isaa addaan murtee hojii isaa irraa maal gootee namoota jirtu jira. Sila gisee laalatte gaarii giseetti silaa deemte gaarii amma guddaan amma abbaatiin ni jaalaluma qabdi xiqqaan inni qaba. Sila sadarkaa akkatti deemte gaarii na fakkaata.
Tolega kabajamtoota hordoftoota keenya gaa sagantaa keenyatti akka bu'aaraa bashannanaadhaa jirtan abdii guutuudha qabna. Kurfiin keenya kan isinirraa isiniif guyyaa irraan tana qabiyyee jaalalaa irratti xiyyeeffachuudhaan gaaffiiwwan jaalalaa kan garaagaraa gaafachaa turreeti jira. Namoonnis gaa waa'ee jaalalaati irratti mudannoo fi muuxannoo qaban akkasumatti illee dandeettii jaalala ittiin ibsuu qaban kan isaanii of madaalaniiti jiran. Gama biraatiin ammoo jaalalti maal akka isaaniif taatee fi waa'ee jaalalaa ibsuudhaaf tattaafataniiti jiran. Nutis gaa kurfii keenya qopheessinee isin biraan geenyeeti jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya kan isinirraa isiniif guyyaa irraan tanaa gaa akkatti bu'aartan itti bashannantan abdii guutuudha qabna jechuudha. Nuti ammoo asuma irratti waliif galchuudhaaf jenna. Torban sagantaa keenya isinirraa isiniif kan birootiin hamma wal agarruutti warra torbaa'ee nu haa godhu jechaadha. Kurfii keenya kan guyyaa irraan tanaa xumurreeti jirra. Har'aaf xumurree nageetti.